Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televezyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata guraandhala 25 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 18 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa ijoo adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Oduu warraa immoo kan isinii dhiyeessitu jaallanneedha. Amma gaditti dabarsina. Attam ooltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Humnootiin Raashaa kamisa kaleessaa Yukireeniin eega haleelanii booda namoonni 100 magaalaa Mooskoo waltajjii Seent Piitsberg akkasumas Yekaaterinbargii fi iddoo biraa ka biyyattii keessatti mormii dhageessisaa jiru. Gama kaaniin magaalaalee Awurooppaa qabee hanga Awustiraaliyaatti jiran keessattis mormiin kun itti fufee jira. Namoonni 400 Mooskoo keessatti kan walitti qabaman yoo ta'u kanneen 100 ta'an waltajjii Seent Piitsberg irratti ta'u gareen mirgaaf falmuu fi sababaa siyaasaaf jecha namoota Raashaa keessatti hidhaman hordof Raashaan immoo ergamaa biyya alaatittiin jette Ovid Info jedhamu beeksisee jira. Hiriirtonni kun dhaadannoolee haleellaa Raashaan magaalaalee fi maadheelee waraanaa Yuukireen keessaa irratti gaggeessite morman dhageessisan. Barreeffama fudhatanii ba'an immoo duula waraanaa hin deeggarru ka jedhu ture. Poolisiin Raashaa humnaan hiriirtota gidduu ka seene yoo ta'u magaalaalee lameen keessatti namoota kurna hedduu hidheera. Kan magaalaa Mooskoorraa kiiloomeetira 1700 fagaattee argamtu waltajjii magaalaa Yekaaterinbarg keessatti namoonni kurna hedduun walitti qabamanii jiran. Barreeffama duula waraanaa hin barbaannu akkasumas Pireezidaan Puutiin aangoo gadhiisan jedhan qabatanii turan. Poolisiin hiriirtota mormii dhageessaa turan achittis hidheera. Magaalaa galma mootummaa Hangaarii Budaapest keessatti hiriirtonni kuma hedduun embaasii Raashaa achi jiru fuulleetti ka hiriiran yoo ta'u mootummaan biyyattii hariiroo Mooskoo waliin qabu dhaabee dhimma Raashaa waliin jiru mara akka ganuuf gaafatan. Kana malees magaalaalee Poortugaal kan akka Lisbon, Poortoo fi Faaroo keessatti kamisa kaleessaa hiriirri Raashaa mormu kun gaggeeffamee jira. Miseensonni hawaasa Yuukireen embaasii Raashaa gamas jiru fuulleetti walitti qabamuudhaan dhaadannoolee Pireezidaanti Puutiniin mormanii fi faaruu aadaa ka biyya isaanii dhageessisaa turan. Humnootiin Raashaa kibxata darbe Yukireeniin eega weeraranii booda lammiiwwan Ameerikaa kamisa kaleessaa daandilee irratti mormiif ba'anii turan. Yukireen keessatti nagaan akka bu'u akkasumas duulli waraanaa akka dhaabbatu gaafatan. Raashaa dhaabuu qabdu jechuudhaan waltajjii Times Square kan magaalaa New York irratti kanneen hiriiran kun duula waraanaa dhaabaa jechaa gara waajjira dippiloomaasii kan Raashaatti qajeelanii turan. Magaalaa New York keessa lammiiwwan Yukireen 150,000tu jiraata. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisa kaleessaa uggurri dabalataa kan waa'ee caasaa baankiif sharafa maallaqaa laallatu Raashaa irra kaa'amuu ibsanii turan. Weerarri kun ituun gaggeeffamin torbanneen dursee Belaaruus humnootiin Raashaa biyya ishee keessa akka qubatan gochuun gama kaabaa irraan biyya ollaa ishee gama kibbaa Yuukireen akka haleelamtuuf haala mijeessitee jirti. Magaalaa galma mootummaa Yuukireen Kiyaav keessa barattoonni jiraatan gara magaalaalee daangaarra jiranii fi gara biyya ollaa taate Poolaandiitti qajeelaa ka jiran ta'uu dubbatan. Danda'amu amma kan jiru Kiividha. Konkolaataa eeggachaa jira argamuu hin dandeenye. Garuu Itoophiyaanonni baay'een ba'anii jiru. Barattoonni ba'anii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya kana turan immoo mana isaanii keessa taa'anii waan dhufu eegaa jiru. Garuu haalli isaa baay'ee ulfaataadha. Haalli isaa baay'ee sodaachisaadha. Amma gara magaalaa daangaa Poolaandirra jirtu gara Leevittan deemaa jira. Lammiiwwan Itoophiyaa adda adda faffaca'anii jiru. Qofaa koon jira. Yeroo ammaa durataa gamtaa Afrikaa akka ta'an Pireezidaantiin Senegaal Maakii Saalii fi durataan Komishiina Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii haala akkaan balaamaa Yuukireen keessaa kan ittiin jedhan akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Hoogganoonni lameen kamisa kaleessaa galgala ibsa baasaniin Federeeshinii Raashaa fi kanneen naannoo akkasumas sadarkaa addunyaatti dhimma kana keessaa harka qaban marti seera addunyaa kabajuu akka qaban abbaa biyyummaa fi eegumsi Yuukireen kabajamuu akka qabu gaafatan. Gamni lameen hatattamaan dhukaasa akka dhaaban
addunyaa jeeqamsa hunda hirmaachise keessaa eeguuf nagaa uummataa addunyaaf jecha hariiroo addunyaan qabdu keessatti nagaaf tasgabbii argamsiisuu karaa tokkummaa mootummootaa harkifannaa tokko malee mariin siyaasaa akka jalqabamuuf hoogganoonni lameen gaafachuu isaanii waajjira gamtaa Afriikaarraa ibsi bahee hubachiisee jira. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa jimaata har'aa ganama walgahii hatattamaa Biraasels keessatti gaggeessaniin Raashaan Yukireeniin weeraruu isheetiif uggura guddaa irra kaa'uu isaanii labsan. Uggurri gamtaa Awurooppaa kun Raashaa gama shaniin kan miidhu yoo ta'u kunis gama maallaqaa, enerjiif geejiba akkasumas mi'a gara biyya alaatti ergitu to'achuu fi imaammata jiran pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron kamisa kaleessaa bilbilaan pireezidaan Puutiin waliin dubbatanii akka turan ibsan. Un échange franc, direct. Gaaffii pireezidaantii Yuukireen biraa dhiyaateen Puutiin waliin marii ifa ta'e kallattiin yeroo gabaabaaf qabaadheen ture. Kunis hunda caalaa aga danda'ameen atattamaan duula waraanaa akka dhaabuu fi pireezidaantii Yuukireen waliin akka dubbatan gaafachuuf ture jedhan. Dhaamsa ifa ta'e ka pireezidaantii Yuukireen biraa ergame kana gama federeeshinii Raashiyaa jechuun pireezidaantii Puutiniif dabarseen jira. Kanas Faransaay irraan dabarseef jedhan. Garuu kana gochuun koo jedhan Macron waan gargaareen qabu akkuma argaa jirtan Puutiin duula waraanaa filatan jedhan. Gamtaan Awurooppaa torban tokko gidduutti Raashaarra uggura yeroo kaa'u kun marsaa lammaffaati. Kunis isa Ameerikaaf biyyoonni gama dhiyaa biroon kaa'anitti dabalata. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa hayyuu walaba Aleeyoon Tiinee jedhaman mootummaan Maalii akka mirga namoomaa kabaju jajjabeessuuf bara 2018 ramadee ture. Tiineen kibxata kaleessaa ibsatuu ta'uudhuuf kennaniin guraandhala 8 hanga 17tti gamasitti maluun akkan ilaaletti Maalii waaltaa fi gama kaabaa keessatti haalli nageenyaa fooyya'insaa akka qabu dubbatan. Faransaayeen muddama mootummaa waraanaa biyyattii waliin uumameen humnooti ishee Maalii keessaa akka baastu guraandhala 17 ega beeksiste as michoonni addunyaa kanneen biroon biyyatti gadhiisanii ba'uun kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Tooftaa nageenyaa caalaatti qindaa'e kan uummataaf eegumsa taasisu akkasumas mirga namoomaa isaanii kabachiisuu irratti xiyyeeffatutu barbaachisa jechuudhaan haasawaa isaanii xumuraniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya itti aanutti ceena. Weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte ilaalchisee mootummoonni biyyoottan Afrikaa yaada qabanii fi ejjennoo qabaachuu qaban irratti gabaasni Mohammed Yesuuf Naayiroobii irraa qopheesse akka itti aanutti dhiyaateera caqasa. Weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte ilaalchisee biyyoottan Afrikaa mataa isaaniitiin yaanni kennan ammana miti. Isa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Keeniyaa dubbatanii fi Afrikaan kibbaa immoo dhuunfaadhaan dubbatteen alatti. Akka xiinxaltoonni jedhanutti biyyoottan Afrikaa caalaan isaanii tarkaanfii humnaan daangaa qabachuu ni mormu. Raashiyaan gulantaa addunyaa irratti aangoo isheen qabdu ni hubatu. Keeniyaatti ambaasaadara Yuukireen kan ta'an Andirii Piraavedniik Naayiroobii keessatti ibsa oduu gabaastotaaf kennan irratti hawaasni addunyaa weerara Raashiyaan biyya isaanii irratti raawwatte balaaleffachuudhaan akka deeggarsa agarsiisan gaafatan. Today the future of Europe and future of the world is at stake. Today Ukraine calls on the international community to take following actions to implement devastating. Har'a egereen Awurooppaa fi egereen addunyaa gaaffii keessa galeera. Har'a hawaasni addunyaa akka tarkaanfii itti aanu fudhatan Yuukireen waamicha dhiyeessiteetti. Akka Raashiyaa irratti utuu oleen buliin amma tarkaanfiin qoqqobbii cimaa fudhatamuuf. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaadara Keeniyaa kan ta'an Maartiin Kimaanii wixata dheengaddaa weeraricha balaaleffachuudhaan Afrikaa keessaa dippiloomatii isa jalqabaati. Kenya rejects such a yearning from being pursued by force. We must complete our recovery. Keeniyaan haala akkanaa isa humnaan waan fedhan gochuu hin fudhattu. Akkaataa boodatti gara olaantummaa fi cunqursaatti nu deebisu hin feenu.
Daaraa impaayirota du'anii irraa guutummaatti dhandhamachuu qabna. Yaada ambaasaadara Keeniyaa booda Afrikaan kibbaa addaanii ibsa kenniteen Raashaa fi Yuukireen wal waraansa babal'isuu dhiisanii akka ta'anii marii taasisan hubachiifteetti. Stephen Giruuz rakaa Afrikaa kibbaa dhimma idilee addunyaa irratti itti gaafatama sagantaa Raashaa fi Afrikaa akka jedhanitti biyyoottan Afrikaa Raashaan gulantaa addunyaa irratti akka aangoo qabeettii taate quba qabu. African countries are also mindful of the place that the role that Russia plays in international politics. It's a supporter without asking about governance questions, without asking about the... Siyaasa addunyaa keessatti gahee Raashaan taphattu irratti biyyoottan Afrikaa beekumsa gahaa qabu. Ituu waa'ee bulchiinsa mootummaa hin gaafatin, ituu waa'ee dhimma biyya keessaa hin gaafatin gargaarti. Bara 2019 yaa'ii Raashaa fi Afrikaa guddaatu bakka hooggantoonni biyyoota 43 hirmaatanitti Sochii keessatti taasifame. Raashaan akkaataa biyyootan cimanii ba'uu danda'an irratti hundaa'uudhaan ardicha jajjabeessaa jirti. Haa ta'u malee Giruuziid akka dabalanii jedhanitti akka ijjannootti mootummoowwan Afrikaa yaada daangaa irra deebi'anii humnaan tolfachuu ni mormu. We were left with colonial borders at the end of the 19th century, and when our countries became independent, we decided that we would respect... Dhuma jaarraa 19 yommuu biyyootan keenya bilisummaa argatan daangaalee warri humna bittaa nuuf dhiisan kabajuu akka qabnu murteessine. Garee gosaatiin, garee afaanii fi waanneen birootiin gargar nukutuyyuu. Raashaadhaa biyyootan Afrikaa gidduutti amma tokko walitti dhufeenyi jiraatus biyyootan Afrikaa ejjennoo isaanii dhaabbatu. Ejjennoo kana keessa inni dursa waa'ee kabajama daangaatii fi walabummaadha. Lammiin Keeniyaa ogeessi walitti dhufeenya addunyaa Kezito Sabaalaa yaanni ambaasaaddarri Keeniyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti kennan firummaa Raashaaf Keeniyaa miidhuu danda'a waan jedhu irratti akka shakkii qaban dubbatan. Russia probably is going to ignore these statements just like any... Raashaan akkuma ibsa United States fi warreen biroo isa kan ambaasaadara Keeniyaafis gurra hin kennitu. Waan gochuu barbaadanii fi waan sirriidha jedhanii itti amanan itti fufu. Ibsichi waan walitti dhufeenya Keeniyaa fi Raashaa gidduutti diinummaa uumu natti hin fakkaatu. Kunittuu kanaan jiru dura taa'an gamtaa Afrikaa pirezidaantiin Seenagaal Maakii Saalii fi dura taa'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammati kamisa kaleessaa galgala ibsa waloodhaan kennaniin Yuukireen keessatti wanti dhalate akka yaaddessaa ta'e ibsanii ulfinni daangaa fi birmadummaa Yuukireen akka kabajamuu qabu gaafataniiru. Hoggantoonni lamman kun haala jabaadhaa fi bala-qabeessa jedhanii waaman kana xumuruudhaaf dhukaasni dhaabbatee dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti akka mariidhaan falli barbaadamu waamicha dabarsaniiru. Hayyee qophiin keenya guyyaa jimaataa labata. Tigisti gammee ijoo dubbii lama irratti waan qopheessite qabattee darabeesee eeggachaa jirti. Sa'aatiin ammaa kan labataati kunooti. Kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa gabaasni Tsahaay Daamxoo barattoota qormaata guutuu biyyoolessaa kutaa 12 irratti qabxii olaanaa galmeessan dubbisuudhaan qindeessite dubbii ijoo qophii labata har'aati. Akkasumas gara dhumaa irratti immoo hokkarrii quunnamtii saalaa gaazexeessitoota Keeniyaa irra ga'u hammaachaa dhufuu qorannoon agarsiisu qindeessee anas ni dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Sababa dhukkuba vaayirasii koronaatiin barattoonni kutaa 12ffaa qormaata guutuu biyyaa bara 2013 odoon fudhatin turanii bara kana ji'oota muraasa dura fudhachuun isaanii in yaadatama. Barattoota qabxii gaarii galmeessan keessaa barattuu Siifan Fiixaa mana barumsaa addaa bultii Odaa jedhamurraa qabxii 600 keessaa qabxii 542 fuute. Barataa Kookeet Tasfaa immoo 600 keessaa qabxii 548 fiduudhaan barattoota qabxii olaanaa galmeessan keessaa tokko ta'eera. Tsahaay Daamxoo lamaanuu dubbisteetti.
Itoophiyaatti dhiibbaa tatamsa'inni weerara COVID-19 fidee fi sababa rakkoo nageenyaatiin yeroo qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa itti kennamuu fi waqtiin barnootaa yeroo isaa eeggatee deemaa waan hin turreef barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa bara barnootaa 2013 ji'oota muraasaan dura fudhachuun isaanii ni yaadatama. Bu'aan qormaata kanaas torbee kana gara jalqabaarra ifoomee jira. Barattoonni tokko tokkos qabxii olaanaa galmeessaniiru. Barattuu Siifan Fiixaa mana barnootaa addaa kan bultii kan waldaa misooma Oromiyaa damee Adaamaatti barachaa turte. Gosa barnootaa herregaa 100 keessaa 100 fiduudhaan adda duree yoo taatu qabxii waliigalaa 600 keessaa immoo 542 fiduudhaan barattoota shamarranii keessaa ishii jalqabaati. Siifan qabxii kanaaf akkamiin akka geesse yeroo ibsitu. Haalli qo'annaa kun duraan dursaa jalqaba dareetti yeroo barannu seeraan nan dhaggeeffadha. Kan hin dhaggeeffadhe wanti naan galle yoo jiraate immoo yeroo suma nan gaafadha. Yeroon illee hanqatee gara istaafii deemuudhaan barsiisaa argachuudhaan wanta naaf hin galle sirriitti akkanaaf ibsaniif nan gaafadha. Sanarraa kanaaf immoo kilaasii booda boqonnaa erga fudhadhee booda gara laayibireerii deemuudhaan san baradhee dubbisee kitaabota gargaaroo ta'an garaagaraa isaan dubbisee sirriitti irratti qophaa'aa jechuudha. Waa tokko barbaadanii immoo wanta sana argachuuf karaa sirriirra jiraannaan wanti hin danda'amne jira jedhee nan yaadu. Keessumaa shamarraniif ergaan dhaamu barnoota sana jechuun baay'inaan herreega irratti shamarran hin danda'anii jedhamee amanamaa garuu kutannoo qabaannaan waan isaan irraa eegamu san hundumaa goonaan waan isaan itti hin dandeenyeef hin jiru. Sammuun uumamaa walqixanuuf kenname itti fayyadama irratti garaagarummaan jira malee kanaafuu hin dandeessuun jedhanii jechuudha. Barataa Kookeet Tasfaayee barataa gosa barnootaa fiiziksii 100 keessaa 100 fidee qabxii waliigalaa 600 keessaa immoo 548 fiduudhaan barattoota dhiiraa keessaa sadarkaa jalqabaarra jirudha. Sooftaa qo'annaa kan qabu jedhee yaadu nootii isa barsiisaan nuuf kennuun alatti dabtara dabalataa irratti nootii ofii kootiin baafate kanan qabu jira. Nootii sana irratti yaadolee ijoo Saabitti sana hojii wal qabatan nan barreessa. Qabiyyeen lammaffaan nootii koo sanaa immoo gaaffilee garaagaraa yeroo baay'ee carraa qormaata irratti ba'uu qaban ofii kootiin baasee deebisaa yoo jalatti barreessitan isa sana yeroo qormaanni ga'u wanta sana nan dubbisa. Nutuun kun anaaf baay'ee na gargaaree yaada. Itti fayyadama yeroo irratti addunyaa barnootaa keessatti haalli fayyadama yeroo baay'ee barbaachisaadha. Isa kana waan beekuufan yeroo koo bal'aa caalaatiyyuu gosoota barnootaa kan akka fiiziksii maasiiraa fi yeroo adda kennina kan barbaachisa. Qabxii olaanaan fide barnoota fiiziksiidha. Fiiziksii 100 keessaa 100 kan galmeessu. Dargaggoonni umuriin dargaggummaa isaanii yeroo itti fuulduree jiruu isaanii murteessan waan ta'eef kaayyoo qabaachuun dirqamaa jetti barattu Siifan. Kaayyoo yoo qabaatan barnoota sanaa booda kaayyoo tokko yoo jiraate malee namni callisee yoo barata ta'e haalli rakkisaan tokko yoo mudate gidduutti dafee dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu kutatanii wanta yaadan san bira akka ga'anii fi kaayyoo qabaachuu qabu jalqaba. Xinnummaa kooti kaasee guddadhee bor maatii koof qofa osoo hin taane biyya koof illee bu'aa tokko buusuun qaba jedhee nan amanan ture. Garuu yeroo sanatti waan hin ta'uu qabu murteessuu baadhus kanaaf san gochuuf immoo barnoota koo irratti qofa kan xiyyeeffachuu qabu nan beekan ture. Abbaan koo fi ijoollee akkanatti na gorsu hiriyyaan kee barnoota kee qofa ta'uu qaba naan jedhu ture. Isaaf jedheen amma yoo na ga'ee sooftiweer injiinaringiidha kan hin barachuu barbaadu. Barataa Kookeet immoo gama isaatiin namni kamiyyuu dirree hojii kam keessatti milkaa'uudhaaf barnoonni bu'uuraa jechuudhaan kaayyoo qabatanii ka'aniif ammoo cichoomnaan hojjechuun murteessaadha jechuun itti dabaleera. Dargaggoota adamsa guddaan qabu biyyi lafaa kun karaa milkaa'insaa hedduutu jira. Haa ta'u malee garuu barnootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun caalaatti carraa nuti milkaa'uudhaaf qabnu sabee nuuf bal'isuu fi bishina sammuu keenyaaf immoo gaa'ee sabitee barnootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun hammamiyyuu gufuun baay'inaa jiraatu malee isa kana irratti hirmaan isaanii barumsaadhaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun jira. Darbees immoo rakkoo maatii jiraachuu danda'a wanti baay'een jiraachuu danda'a. Sana keessatti garuu namoota nu gargaaran barsiisaa ta'uu maatii haa ta'u qaama nu gargaaruu danda'u kamirraayyuu bifa qindaa'aa ta'een isaanii wajjin ta'uudhaan kaayyoo keenya jiraachuu danda'u qabna. Addunyaatti bobba'an keessatti keessumattuu rakkoo dinagdee siyaasaa kallattii garaagaraatiin biyya keenya mudatee jiru. Sanaaf maaltu akka inni itti cimee qabnan jedha. Barattoonni kunneen dargaggoota birootiif dhaamsa dhaamaniin daandiin jiruu kan har'aas ta'e kan fuulduraa toora qabsiisuudhaaf dirree hojii kamirrattiyyuu cichoominaan hojjechuun kaayyoo qabaachuun dirqamaa jechuun eeranii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Gaazexeessitoota dubartootaa Keeniyaa harka 100 keessaa harki 65 hokkarri jechaan yookaan immoo qaama isaanii irratti akka raawwatamu dubbatan. Kunis biyyoota dhaabbanni gamtaa oduu fi maxxansaa addunyaa World Association of Newspapers and News Publishers akkasumas immoo
Gamtaan gabaastota dubartoota Yuunivarsiitii London irraa Association of Women in News jedhamu qorannaa keessatti hirmaachise keessaa biyyoota itti yakki akkanaa hammaatu 20 keessaa Keeniyaa takka ishii godheera. Kanumaan wal qabatees dubartoota yakki akkanaa irratti raawwatamu keessaa harki 80 waan irra gahe akka hin gabaasne yookaan immoo qaama kamittuu akka hin himne qorannoon gaggeeffame agarsiiseera. Gaazexeessituun Keeniyaa Gaatoonii Kuriyaa waan hoogganaan dhaabbata miidiyaa keessa hojjettuu ishii gaafate hawwii fi karoora ogummaa ishiitiif qabdu jalaa gufachiiseera. To pitch an idea to him and he was just looking at my hips intentionally, very intentionally. Like I'm speaking to him but he's like just looking at my hips and then going. Yaadaan hojiidha qabuun dhiheessuufi bira dhaqe. Inni garuu mudhii kiyya qofa laalatii natti haasaa. Beekatii yaada kiyya ibsachuun itti fufe. Ammas inni fuula kiyya dhiisee mudhiidhaaf harmee kiyya qofa laalatii natti haasaa jettu gaazexeessituun tuni. Hojii maxxansaatii fi biroodkaastingiitiin ogummaa ishii jabeeffachuudhaaf dhaabbata miidiyaa san keessa waggaa 2 turte. Itti gaafatamaan bakka hojii sanii gaafii quunnamtii saalatiin ishiitti dhihaate. Waan san diddeefis guddina gama ogummaa ishiitiin argachuudhaaf hawwite dhabuu ishii himti. He did not really care whether I published or not. He did not even sweat or struggle to even tell me go do a certain story unless I came up with an idea. Gabaasa dhiyeessedhaa fi dhiisee kiyya dhimma hin qabu ture. Gabaasa ani hojjechuu qabullee itti yaadee natti mee hin beeku. Hoon ani ofii kiyyaa yaada dhiyeeffadhe malee hojiin hojjechuu qabullee yaadee natti mee hin beeku dhimma isaati miti. Isaa immoo yaada nama biraatiffaa yaada kiyya walitti makaati turan. Agartee kun egaa akkuma waancaa waajjira keessa taa'u ta'e wanni kiyya jechuudhaan haala ture ibsiti. Hoogganaan Kuriyaa kun VON yeroo dhimmicha irratti yaada isa gaafatu himannaan ishiin dhiyeeffatte waan raajitii jechuudhaan poolisootatti akka himattullee yaada kenne. Haalli kun egaa Kuriyaa qofaa miti mudate. Rakkoo kanaaf fallii dhimmicha ifatti baasanii haasa'uudhaan jettu Diinaa Ondaarii kaawunsilii miidiyaa Keeniyaarra. Create that open environment and safe spaces for people to talk about sexual harassment. Then the person who wants to hide in the secrecy of it to harass their victims will insaaxilama jechuudhaan barbaachisummaasaa namoota hookarrirra gaheef haqa argachuun ulfaataa ta'uu mala. Kanneen hookara geechisan hojiirraa ari'amuu danda'an garuu bakka biraa deemanii immoo hojii biraa argatan. Kanaaf egaa dhaabbanni dubartoota miidiyaa Keeniyaa keessaa kanneen yakka hokkara quunnamtii saalatiin shakkaman mana murtiitti dhiyeessuuf koree addaa hundeesse. Dura teechuun dhaabbatichaa Juudii Kabeeraa galmeewwan ammaa jiran keessaa fakkeenya yeroo kaastu. And in turn raped at a gunpoint in Kisumu. But if you look at even how that case was handled, the media house sat. Intalli intarniin kan yeroo hojii shaakalaarra turte qawween itti qabamee hangudeeddamteetu jira. Gaazexeessituu Kuriyaan ammaaf onnata hojii gaazexeessummaatiin guddachuudhaaf qabdu san dhiisteetti. Kanneen mirga gaazexeessitootaa eegsisuudhaaf hojjetan garuu qorannoon dubartoota gaazexeessummaa keessa jiran irratti hojjetame kun hubannoo uumaa gabaastota akka Kuriyaatiifis tumsa ta'aa abdii jedhu qaban jedha. Gabaasni Victoria Amungaa Naayiroobi irraa qindeessite. Qophiin labataan irraa xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebinaa. Ani Tigisti Gammeetii nagahaan. Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatinaa. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara. Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Namoota seeraan ala deddeebisuutti duuluun akkamiin akka danda'amu laalchisee walgahii sadarkaa olaanaa dhiyeenya geggeessame irratti ittaantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamala Harris
waa'ee yakka suukanneessaa ta'e kana bal'inaan ibsaniiru. We are here to focus on the estimated nuti kanas jirruuf naannoo addunyaarraa uummanni miliyoona 25tti hedamu sadii keessaa tokko kan umurii isaanii waggaa 18 gad ta'eef kan yeroo ammaa namoota seeraan ala deddeebisuuf saaxilaman ilaalchiseeti. Namoota yakka kana raawwataniif daafoonsaa hamaa akka ta'u akkasumas akka itti gaafataman barbaanna. Kanaaf yakkawwan kun raawwatamuu isaanii dura dhaabsisuu qabna jedhan. Ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaan Yeelan deddeebiin maallaqaa haala namoota seeraan ala deddeebisuu adda baasuu akka gargaarutti waaltaalee maallaqaa waliin tattaaffii taasifamuu qabu cimsanii dubbataniiru. Namoonni seeraan ala nama deddeebisan maallaqa isaanii karaa kaampaaniilee yookaan karaa maallaqa dijitaaliin deddeebi'u kan beekuuf rakkisaa ta'e yookaan immoo karaadhuma baankileeyyuu deddeebisuun haala suukanneessaa yakka isaan hojjetanii ibsuu utuu hin taane yeroo hedduu jara qabuuf mala baay'ee bu'a qabeessa jedhan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan akka jedhanitti yakka kana dura dhaabbachuuf walta'iinsa sadarkaa addunyaatu barbaachisa. One that cuts across government, business, civil society, all other parts of our society. Karaa mootummaa daldalaawwanii hawaasa siviilii yookiin karaa qaama hawaasa keenya mara kan darbudha. Namoota hojii seeraan alaa hojjetan yookiin mootummoota irratti mala dhiibbaa gochuu danda'amu itti dabala barbaaduu qabu. Kan akka Chaayinaa, Kuubaa, Kooriyaa Kaabaa fi Raashaa. Yakka suukanneessaaf hamaa bu'aarraa argatan kana laalchisee deebiin barbaachisu kennamuu akka qabu ittaantuu pirezidantii Haaris ibsanii jiru. It will take all of us to address human trafficking. Nama seeraan ala deddeebisuu furuu irratti fuulleffachuu gaafata jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuraa. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Hordoftoota keenya waa'ee uummata Ameerikaa seenaa isaanii jiruuf jireenya isaanii aadaa fi duudhaa isaanii yookaan waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraatanii milkaa'inaaf duudhaa isaanii dhaga'uuf daawwachuu feetu. Qophii keenya torbanitti wixata dhiyeessuun hordofaa. Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voa@oromoo.com jedhaatiin nuuf ergaa. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasaa kan jirtu kan qindeessitu Tegisti Gammee. Pirodiwusariin keenya Nugusuu Taamree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee. Ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 53ffaa keessummeessaan keessan an Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaatti bulaa.